Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi wariti tokun. Daam tokun isi nikaba. Ustazinimo mare yatani. Nama beekumsa qabuufi isi walitin qixxeessina. Ustazinimo warri gartee ustazinimo jedhamu kun beekumsa warra qabu. Warra beekumsa qabuun gartee nama barsiisu jiru. Warra gartee as keessaa miti alatti lammii fi wallaala keessaa baasu jiru. Tanaan takka cooftan takka sooftan dubbii takka wal shuqultan takka gadi shuqultan waan takka fiddan ustaazinimo jechuun warra gartee biyya ormaa keessatti uummata isaanii uummata biyya namaa dalagu jechuudha. Uummata mana namaa keessatti dalagu warra gartee chi wallaala irraa baasu jiru. Asumaanuu ustaazinimooti gartee dhaamsiin as qabu an qabu ilmii tan asichi barsiisuudhaaf sababa itti qabdan sababa guddaa rabbi irratti qabdan jette ilma namaa kan dhageenye jette saahiba keetii kan dhageenye usii barsiisi kafe usula khuzii qare barsiisu qabda khuzii tana balliqu anni walau kaana ayata rasuuli jisan isii tana ayata kollee taatu itti geessaa wanni jootan isii tanaati geessu qabdan hawaasa keessan barsiisu qabdan. Maaliif an tanarratti laayikin isii kana barsiisuu kana keessatti ammoo asumaanuu ijoollee biyya arabaatti wanti dhaamsa qabu nama gartee immoo irraan baane nama isin bira taa'ee isin bariisaa oolu irraanfattanii akkamatti hin tattaa'ina rakkoo isaa gaafadha amiira wal mari'adha rakkoo isaa irraa bara irraa fura hanga isaan isin waan dhibdu nama hedduu waan dhibdu itti calinjiina hanga gartee shabaqaan irra dhume waan isin qaraahisu dhabe qaardii maallaqa isaatti guuree isin qaraahisu takkatti hanga sakatti ustaazin meeqa harakachuu jiru. Maaliif dantaatee saniif waan ta'eef shabaqaa kana guuttachuun dantaatee sanii waan ta'eef shabaqaa guuttadha. Waqii isaatis danda'a ittiin usinaa maallaqa ergaaf sanumaa wajjin so'aaba guddaa qaba. Alaamatani dhuftanii barachuun mataa keessaniif malee inni isin irraa barachuuf miti isin baratee isin barsiisuuf malee akkasani warri immoo nama garii gira agartee immoo tana eegaluudhaaf agartee fedheetuma hoggaa agartee eegalamuu fi didde warruma eegalee agartee barsiisu jiru warruma eegalee hawaasa biyya tana fayyadu jiru tartiiba irraa dhowwu barbaadu. Teetiifuun qaraane akkana hin taane maarreen qaree hawaan san qaruu malee kamitti namni waan hin beekne kamitti nama hima beekee himu jira. Alaamaa sani namaas barsiisa ammoo nis baradha namni gartee Quraana nyaachuun hin jiru maarreen hin jiru jechuun san khijiba san kun khijiba ragaa fi dubbaan fedhe. Alaamaa sani barsiisaa barnoota jabaadha kan barsiisinilleen silkii barbaadadhaati barsiisaan isin hin jaa qacoollo barsiisa asii biyya alaatti Kuweetii fi biyya Araboota hundatti biyya hunda keessa gartee uummanni keenya wallaala keessaa bahu qaba mana namaa ta'us teknooloojiin nu babal'ate baranne gartee isin ijoolleen biyya Arabaa jirtanis namaas fida qotaa baradhaa markazatti qotaa baradhaa. Alaamaa sani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.